daa'iman oolmaa barattu yookaan daa'iman keejii barattu jechaadha. Akkuma isin argitan kanatti eebba zaraatii akkuma isin argitan kana maatiilee manatti haala isin argitan kanaan sapiraayizii qopheesseefii jira jechuudha. Kana qofaa miti kennallee ganaa duuban eeggata waan ta'eef viidiyoo kana akkuma baratame laayik gochuun seenaa hamma xumuraatti ilaalaa isin jedha. Sun qophii maatiitii as biratti obboleettiin teenya daa'ima ofii qaamaan biran jiru sapiraayizii naa godhaa jettee akka isin argitan kanatti sapiraayizii godheefii jira jechuudha. Haalli nuuf hin jabne akkasuma ammoo akka hin beeknuuf jennee baay'ee zoraa oolle jechaadha. Akkasuma boota taa'anii buna dhugaa wayititti akka isin argitan kanatti sapiraayizii goonee jira daa'ima sadi qabdi. Akkasuma daa'imti isin hangafaa yookaan daa'imti waggaa torbaatuni keejii eebbifamtechaadha waggaa sadi fittee gara kutaatti aanutti darbuudhaaf murteessuu jechuudha. Kennaa yookiin hadiyyaa ajaa'ibaa kenniteefii jirti jechuudha. Maashaallah rabbi sirraa jaalatu rabbi siif haa guddisu. Isin hundaaf rabbi isin haa guddisu. Warra darajaa kana hin geenye darajaa kanaan siif haa ga'u. Daa'imatti kanaan ammoo darajaa itti aanullee siif haa ga'u jecha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafune jaalatamtoota fi kabajamtoota uummata Oromoo jira jirtu bakka jirtanitti nagaaf kabajaan kenna isin biraa jiraatochaa eegallee jirra jechuudha. Akkuma isin argitan kana shaaworii seenaa jirra jechuudha. Wantoota shaaworiin seenu fudhadhee shaaworii kiyya akka isin argitanii seenee akkasuma uffata kiyyallee akka isin argitan kana qopheeffadhee jira jechuudha. Akkasuma isin argitan kana uffata qopheeffadhee uffata qophiiti. Akkasuma uffanni kun uffata qophiidhaaf ni ta'a kan jedhu koomentii irratti na kaasan jedha. Qamisii nan godhadhe kinoo qamisii kana jechuudha. Qamisiin kun qamisii qophiiti. Qamisii baay'ee bal'aadha jechuudha. Kan proogiraamiiti yookaan kan qophii garaagaraati. Naaf ta'a kan jedhe anillee uffadhee jira. Akka isin argitan kanatti baajaajii yabbannee seennee achi fuuldura sangeenne hababaan dirqama nu barbaachisa. Hababaa keenya qabanne gara keessaa seennee jechuudha. Yoo keessa seennu proogiraamiin akkana ture jechuudha. Daa'imman keejii tokkorraa kaasee hanga keejii sadii hiite jechuudha. Jalqaba irratti daa'imman keejii tokko, daa'imman keejii lama. Akkasuma qophii garaagaraa proogiraamii garaagaraatu jira. Hololoo garaagaraatu jira. Akkasuma viidiyoo dheeraa ture ani isiniif gabaabsee wajjinillee waan jiruuf addaan isiniin bahu jedhee isiniif gabaabsee daa'imman xixiqqeessuun isin argitan kun wallaahi maashaallah jedhaanii walaloo jarri jettu walaloo seetanii walaloo jarri jettu walaloo seetanii maashaallah hedduu namatti tola. Ergasii ammoo daa'imman keejii sadaffaa eebbisamaartu kanneen guutuu isii walitti qabanii walaloo jettee jechuudha. Walaloon jarri jettu hedduu namatti tola. Hedduu qalbii namaa bohaarsa. Keessatti walaloo haadhaa kana yoo jarri jettu bismillah onni teessan tana isin dhaabata isiniin jedha. Warroonni daa'imman qabdanii kuwwan illee jechuudha. Warri dubartii keessattuu bismillah walaloo haadhaa kana hojarri haadha tana hojarri faarseetu wallaahi akkatti isinitti tolu baqa. Anjira foomatti akkallee jechaan qabu isiniin jedha hordoftoota keessi namaa kun qaxi jedhee nama dhaabata. Maashaallah miimaan akka ilmoo inuma hin jira jedhee hin yaadoon addunyaa tanarra wanta akka ilmoo nama gammachiisuu fi wanta akka ilmoo qabaachuu inuma hin jira jedhee hin yaadooni. Warroonni ilmoo qabdanii fi warroonni hin qabne rabbi isinii haa kennu. Wallaahi rabbi ilmoo isinii haa kennu. Warra qabdanillee isiniif haa guddisu bakka isiniif haa geessu darajaa kana geette darajaa itti aanullee rabbi isiniin haa gahu ilmoo teessaniinillee haa gahu isiniinillee haa gahu jecha oolmaa akkam namatti tolu jechaadha yookaan guyyaa akkam namatti tolu kana asitti dabarsinee jirra. Ganama sa'aatii lamatti dhaynee hedduu namatti tola jechuudha. Namallee hin dadhabsiisu. Sababni isaa proogiraamiin namatti tolu jechuudha. Proogiraamii ajaa'ibaati. Kan daa'immanii osoo kan nama guddaa ta'e akkana namatti hin tolu. Kan daa'immanii hedduu namatti tola. Xumurree gara manaa deemne yoo mana daa'imullee maatiin daa'imatti haala kanaan mana qopheessaniif jiranii haati si ala jirti akkawoon akkanatti akkawoon akkana qopheessaniif jiran jechuudha. Aadaa xiqqoo wajjin maashaallah inni abbaadha jechuudha. Abbaalleen akkasitti qopheesseef jira jechuudha. Hedduu namatti tola. Daa'imattiin hoggaa torba mastaawashaa haa ta'u jedhee ilkaan buqistee waan jirtuuf as jedhee ilkaanis kanallee waraabe. Maaliif jennaan mastaawashaadhaadhaaf illee mastaawashaadhaa isiif illee mastaawashaadha waan ta'eef manatti qophii akkana kana qopheessaniiranii isiin hangafaa daa'imni itti aanu kun itti aanaa kun ammoo xiqqishoon tun illee itti aanaa dubuun busheen tun maashaallah jedhaanii isiniin jedha. Hedduu namatti tolti eeggafaadha. Abbaaf isiin murtee kaatee booda isiillee muruu qabdi jedhanii wal muranii wal gurshanii akkam akkana namatti tolu ilaala. Warri ijoollee qabdanii warri daa'imman teessan irraa fagoo jirtanii akka keessi keessan isin rarra'uu fi akka keessi keessan isin cinqamu akka keessi keessaan isin ta'u ni beeka isinii hubadha. Akkasuma wanti hin jirre hin jiru. Akkuma sana lukkuu qopheessanii ruuzaa biddeenaa kookisii aynata lamaanii firaafiree daabboo akka mi'aawu haala isin argitan kanaan qopheessanii erga isa xumurree kaanee hin baane amma qophii haadhate jechuudha. Ka haati isiidhaaf addatti ammallee san abbaa fi akka qopheessee kanallee haati adda qopheessaaf jirti. Akkuma isin argitan mana ashaangulliitii bitan wantoota garaagaraa bitan dhaynee achi bibbinne jechuudha. Achi kaanee erga achi kaanee booda mana mi'aayaa yookaan
Chokkoleettii garaagaraa mana mi'aa garaagaraa hin dhaqne isallee hin xumurree keekii kenna qara ajajnee jirra keekii fuudhuuf deemne bakkee sadaffaadha jechuudha kun bakkee sadaffaa kana hin dhaqne keekii kenna haala kanaan ajajnee jirra maqaan isii nabiyaatiin kabarraa ni fuune akkuma isin argitan kana isallee ni fuune achi nu xumurree ni deemne ammallee bootaa kennaa bira bakkee hin dhaqne bakkee boorsaa uumamaa dhaqne akkana kennaa hunda ashaynee ni geessine isii sapiraayiz gochuuf dhaqaa jirra kinoo achi bootaan nuun zorre hin jiru wallaahi jira arguuf jechaadha zorree baajaajidhaan xumura irratti asii arganne dura iddoo bashannanaa turanii nullee sa'aatiin manaa hin baane yeroo manaa baanutti ammoo jarri achi deemanii jiranii galuuf deemaa jiranii asumatti immoo nu eegaa waasni hajamna bajaajiif inni dhufna innee asii sapiraayiz gochuuf deemaa jirra bootaallee nuun mijataa miti inni beektanii warroonni sapiraayiz nama gootanii nama hin mijaa'u akkana namatti hin beekneef jennee wanti nuun ifaan hin jiru haala isin argitan kanaan kinooti nuti sakka'ee jira garuuyyuu akka isin argitan kana sapiraayiz goonee jirra kinooti asitti buna dhuguuf asitti nu eegan jechuudha haala isin argitan kanaan sapiraayiz goonee daa'imatti rifattee miti bismillaahi rifattee sareetii yaa'ineen siin jedha akkuma isin argitan kana haala isin argitan kanaan sapiraayizii goonee jirra kun ammoo rakkoon qabu kaawwayyoo arganii ka jalqabaa san malee abbaan ilmoo ijoollee tana hin jaalatu miti maashaallaa jedhaan isinin jedha hin gammadeef isinin jedha akkuma isin argitan kana kinooti koongiraagileeshin nabiyaat jennee barreessiniif jirra akkasumas daa'imti xiqqoon tunillee nu bira jirti jechuudha akka isin argitan kanatti shaamaa qaabsiifne jechuudha keekii haamurtuu fi boota kanatti isin argitan kanatti shaamaa qaabsiisne jechuudha kottuu dhaamsa jenneeni maashaallah akka isin argitan kanatti qopheessineef jirra jechuudha rabbi siyaa guddisuu bakkaan siyaa ga'u kan jalqaba kana ergitee kaanillee siyaa argisiisu isii yuunivarsiitii barattee achi baatee eebba isiitii fi akkasuma guyyaa gahumsa isiillee rabbi siyaa argisiisu isin jennaa obboleettii tiyya qaalii akkuma isin argitan kanatti erga shaamaa dhaamsitee ta'ee booda abbaa wajjin akkasuma ilma hangafa jechuudha intalli hangafa taatu malee yeroo baay'ee ilmaan waamamanii abbaa ibaluu haadha ibaluu jedhan ilmaan waaman dhiirti xiqqoo hin qabdu akkasuma nama sadii muraa jiranii abbaadha daa'imatti intalaatii daa'ima dhiiraati akka isin argitan kanatti muraa jiranii daa'imni baay'ee xiqqaadha akka isin argitan kanatti erga muranii ka'anii booda isa biraa kaasne kennaan kun mi'aayaa garagaraa jechuudha yookaan chokkoleettii garagaraallee haala kanaan qopheessiteef jirti jechuudha akka fedha jaraatitti akka isii jarri nyaatutti naabitii fi ani bira hin jiru qaamaan bira hin jiru garuu qalbiin isii akkana jalaa hin cabne bakka an hin jirretti anallee rabbi irraa na fageessa rabbi akkana gaana galchullee du'aa inaaf godha akkasuma akka an bira jirutti akka isiin hirreedu qalbiin isii akkana jalaan hin cabne qalbiin isii akkana gammaddu jettee haala isin argitan kanaan gammachiistee jirti jechuudha akkuma isin argitan kana warroonni maatii keessan sapiraayiz gochuu dandeetti barbaadan daa'imman keessanii asuma keekii kana birrii 1,200 qopheessine jechuudha ashaangulliitiin kun kan ittiin bitame birrii 800 jechuudha wantoonni shaama keekii irra galu kunniin garuu gara birrii 400 natti fakkaate ka keekii irratti wanni ta'u kunniin jechuudha shaamaan kunniin baay'ee guddiidha ka dhukaasan san qabatee akkasuma uffatni kun xuutpaantii jedhama walirratti akkana bitama isa kanallee haala isin argitan kanaan akkana bitaniif jiran jechuudha maashaallah isin jee jira obboleettii tiyya yookaan qaalii tiyya isa kennaa kana ammoo adaada qopheessee jechuudha akkuma isin argitan kana maashaallah uffata kana xuutpaantiidha inni kun haala isin argitan kanaan akkana qopheessaniif jiran surree fi shurraabiidha jechuudha hedduu jaalattee hedduu irraa gammaddee wanta ashaangulliitiif akka malee jaalattee itti aansee boorsaadha jechuudha inni kun daa'imatti inni gammaddee miti eneen sareetiya daa'ima waggaa 7 daa'imman teennaaluma salphaadhaan gammachiisuu qalbii jaraa buhaarsuu qaaman bira jiraachuu baanullee akka waan bira jirruutti gammachiisuu ni dandeenya warroonni daa'imman teessan gammachiisuu fi sapiraayis gochuu barbaadan abbaa manaa keessan ta'e namoota barbaadan sapiraayis gochuu barbaadan zulaa emishoo filannoo keessanaa ta'u isiniin jedha waan gammanuu dhugeeffataniif galatoomaa chaaw